Tolee, maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota TV Finfinnee News Neetworkiitiin yaada naannoo sana jiru nuuf dhiyeessuuf argamu keetti guddaa galatoomi. Gaafii keenya jalqabaatiin mee haalli lixa Oromiyaa maal fakkaata? Kanarraa eega. Duraan dursaa isinillee callaa kana naa kennitanii akka dhimma Oromoos ta'u dhimma Oromiyaa keessatti dhimma lixa Oromiyaa keessatti argamaa jiru na gaafachuu keessaniif duraan dursa guddoo ulfaadhaa isiin jechuun barbaada. Egaa haalli lixa Wallaggaa keessatti Oromiyaa keessaa gara lixa Wallaggaa kanaa keessattuu gurra addunyaa guutummaa keessatti wantoonni argamanii gurra uummataa keessa jira. Haa taatu garuu keessumatti immoo gadi fageessinee maaltu jira, akkamitti jira, eenyurra immoo jira kan jedhu ifatti baasnee dubbachuu nu barbaachisa. Eessa jirra kan jennu haalli amma uummanni Wallaggaa keessa jiru haala ulfaataa kana jechuun hin danda'amne keessa jira. Mootummaan lixa Wallaggaa kana bulchaan jira osoo afaaniin dubbachaa jiru, miidiyaan osoo dubbachaa jiru uummata Wallaggaa kana irra keessaa fi jalaan itti bobbaasee uummata kana jenosaayidii yookaan immoo sanyii duguuggaa kan jedhu sana raawwachuutti jira. Haa taatu keessumatti tibba kana keessattuu 10 kana keessa 7 kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo sochii jajjabaa gaggeessuudhaan opereeshinii jajjabaa gochaati kan inni jiru, itti milkaa'as kan inni jiru. Haa taatu milkii kana keessatti immoo mootummaan madoo baatee masaraa keessa taa'aa jiru kun madaa'ee jira. Madoo kanaan immoo uummata nagaa qilleensarra kan inni rukutaa jiru keessatti tokko jedhee kan siif eegalu Waamata Obbaraa bakka jedhamu keessatti uummata nama 8 halkan keessaa naannaa tilmaamatti sa'aatii 3 kan ta'u keessa dhufee kan rukute. Uummanni kunis immoo nama 8 keessaa nama tokko qofatu mucaa dubaraa waggaa 9 tokkotu lubbuudhaan kan dabare malee uummanni hundumtuu yaalarra kan jiranii haalli isaan irra jira illee haala bareedaadha kan ofii koobillee dhaqee arguu baadhullee odeessa qabnuun uummanni namni 7 haala bareedaarra kan jiran lubbuudhaan waan du'an hin fakkaatu garuu madoon isaan irratti argamu haala ulfaataa ta'uusa kan odeeffanne tibba kana keessa kan ta'e waamaa irratti jechuudha. Itti dabalee gara mandiitti ol darba. Mandii keessatti naannoo Olompamee jedhamutti kan inni darbatee ture. Darbannaa kanaanis almost hawaasni illee miidhamuu baatu akka carraa ta'ee madoon sassalphaan gara nama 7 kan jiru achillee gara Biilaatti dabarra. Biilaa osoo hin ga'inii Lataasibuu fi Najjoo gidduutti illee gaafuma 7 kana keessa guyyaa isaa qabattuu baadhu darbatee ture. Darbannaa kana keessa immoo shufeerii tokkoo fi qeerroon namni 4 battalumatti du'aniiti jiru. Makiinaan sunillee kan inni barbadaa'e ta'uu isaati jechuudha. Uummata kana makiinaan dhaabachaa jira. Ijoolleen naannoo otoo keessa taphachaa jiranii otoo keessa taa'aniiti kan isaan kan barbadaa'an wal faana jechuudha. Tibba kana oduuleen lixa Oromiyaa kana keessatti diddiibii mul'achaa jiru dhimma meeshaa nammaleeyyii yookaas immoo diroonii jedhu kanaadhaan kan ulfaatee kan deemaa jiru jechuudha. Uummatas kan haalaan rukutaa jiru jechuudha. Najjoo keessa darbna. Najjoo keessatti wanti ajaa'ibu jechuudha. Waraana kan saati kan rukute gadda gaafa opereeshinii jajjabaan deemaa jiru kana inni waraana bilisummaa Oromoo rukuta jedhee kan dhufe garuu jechuudha kaampii tokko guutummaa guutuutti ofiisaaf kan barbadeesse irraa deeme keessaati kan odeeffanne. Kanatti darbee Najjoo irraati immoo gara Biilaa yoo dhufne almost nama 175dha kan hamma ammaatti odeeffannoon dhufaa jiru. Almost nama 125 du'aniiti kan isaan jiranii. Kun egaa maaliin kan ta'aa jiru yoo jette aleellaa qilleensarra dhufee kan rukutamaati jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Wallaggaa haala hamtuu kana keessa jirti siin jechuun barbaada gaggabaabsee jechuudha. Yeroo ta'an immoo maqaa fi bakka isaanii wajjin dhiyeessuu hin danda'ama siin jechuu barbaade. Tole guddaa galatoomii yaada bal'aa haalaan qindaa'edha kanatti nuuf dhiyeessite. Itti aansee immoo gaafii nanii siif kaasu keessattuu yeroo ammaa kaleedheen gadda kanaa kan miidiyaaleen addunyaa hafarsaa jiranii Itoophiyaa keessatti wal waraansa mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti keessattuu kaaba Itoophiyaa jiru karaa nagaadhaan xumurachuudhaaf walii galtee isaan akka mallatteessanidha. Haa ta'u malee lola immoo kunoo lixa Oromiyaa keessatti Oromiyaa bakkoota hedduutti waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeeffamu kana hin hammachiifne waliigalteen kuni. Kana hammachiisuu dhiisuun kuni
Akka miidiyaalee adda addaa irraa namooti aktivistoonni adda addaa dubbachaa jiranitti isa kan Oromoo kana mootummaan gad xiqqeessee ilaale amma immoo duulaan waraana kanas dhabamsiisuu uummata kanas immoo harka kennachiisuu nan danda'a jedhee waan yaaleef waliigaltee araaraa sana keessatti nammachiifne kan jedhutu odeessi jira. Mee waan waliigaltee sanarraa haa kaanu osoo biyya kana keessatti nagaa fiduudhaaf waraana bilisummaa Oromoo hidhatee mootummaadhaan lolaa jiru kana hin hirmaachisin yookiin immoo kanneen wanni biyya kana keessatti haalli nageenyaa fuuldureen biyya kanaa nu ilaallata jedhu keessattuu kanneen hidhatanii falmaa jiran kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo jechuu kooti hin hirmaachisin TPLF qofa waliin marii godhanii araaramuun kun biyya kanatti nagaa fideettee yaadda? Ulfaadhu gaaffii baay'ee barbaachisaa gaaffii yeroo kanaa fi akka tapha wayiitti agarteetta daamaa jechuun ni beekta. Akka tapha daamaatti amma teenya ilaaluu jirru kana kaasuu fi guddaa ulfaadhu siin jedha. Kuni tapha siyaasaati malee nageenyi waaraan dhufu jechuun tokko ittiin yeroo isaanii dheereffachuudhaaf kan taphatamaa jirudha malee nageenyi waaraan dhufu kan danda'u waraana bilisummaa Oromoo wajjin kan hiikame yoo ta'e irraan kanaan nageenyi waaraan tokko TPLF wajjin bu'ee fi nageenyi biyya kanaa deebi'e jechuu hin dandeenyu. Qulfii yookaan furtuun biyya kanaa eenyu harka jira? Waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Kan qulfii nageenya baatee jiru waraana bilisummaa Oromooti. TPLF isaan bar kursiirra wal loluu jiranii bar inni kursiirratti wal lolu immoo kursii marrataa hiikkachuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu biyya isaa falmachaa jira. Kursii barbaadaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo firiidenii mataasaa barbaadaa jira. Walabummaa mataasaa barbaadaa jira. Nama walabummaasaaf deemuu fi nama kursiidhaaf deemu immoo waliin dhiibboo keessa galchuun hin danda'amtu agartee isa kana immoo isaan tibba kana daansee yookaan immoo sirba isaan sirbaa jiran dhaga'utti jirra. Agarteetta yoo taate dhimma meeshaa hiikuu TPLF wajjin kumaaraa taphachuun hin fakkaatu yoo tapha siyaasaa taate malee nama miyaa qawwee beeku nama miyaa meeshaa beeku irra sirraan hiika jechuun hin danda'amtu. Eenyurra hiikanii baran uummata Oromoorra hiikanii baran. Uummata Oromoo kana yoo kan goyyoomsan taate illee malee jara kana goyyoomsuun hin danda'amtu. Abadan jarri kun kaleessa qawween maal akka isaanii fide beeku isaan waa'ee qawwee barreessu yoo jette isaan riiserchii guddaa hojjechuu danda'u uummanni kun. Maaliif namni kun ittiin walaboomee ittiin riiferendamii mataasaa dhaabbatee argeera ittiin bulchee argeera alaabaa mataasaa bulee argeera kan kana godhee qawweedha. Nama kanaan qawwee lafa kaa'e jechuun hin danda'amtu. Garuu maal jechuun danda'ama? Tapha siyaasaa ittiin taphachuun ni danda'ama. Jarri kun ni araaraman jechuu hin dandeenyu. Waliin haasa'an jenna malee maaliifi ganaa galteen siyaasaa kanaa eessa jirtu dubbiin kan jedhu ganaa inni qawwee dhukaasee bare qawwee lafa kaa'e gaafa ittiin jettu waan biraatii kaasuu danda'a beektaa abbo. Kanaaf immoo nuti jarri kun ni araaraman jechuu hin dandeenyu. Isa kana isaanumaaf dhiibna isaan haa taphatanii yeroo isaanii ittiin abudatanii ittiin aangoo isaa dheereffachuu danda'u proposaalaa kanaan. Agarteetta tibba kana dhimma waraana bilisummaa Oromoon kan wal qabatu keessatti maal jechuutti jiranii miidiyaaleen adda addaa gaafa dubbatu hinuma dhageenya maaf isaanii hin hirmaachifnee jedha. Sirriidha hirmaachisuun hin barbaachisu waraana bilisummaa Oromoo maaliif hin barbaachisu? Nama dhugaaf deemuu fi nama sobaan hojjetu wajjin wal bukkee ooluun hin danda'amtu beektaa. Hidha jaldeessuma dhaqa jedhan mitiire gaafa Oromoon mammaakuu jechuudha. Isa kana immoo furtuu biyya kanaa nageenya biyya kana kan of harkaa qabu waraana bilisummaa Oromooti jedheen dubbattee darbee waraana kanaa wajjin gad ta'anii boriyyuu hin haasofsiisan taanaan dubbiin biyyattii kanaa Itoophiyaa kan isaan jedhanii halkanii guyyaa dibbee reeban kun umurii nama tokko hin jiraattu. Umurii nama tokko waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhu balleessuun hin danda'amu. Kaleessa fakkeenya yoon sii kaasee nama balleessinee finneerra wanti hundumtuu hin jiru nama 15-20 ishee taatuudhaa jedhan har'a kun mandii gaafachuu dandeessa kaabinoota jiranii najjoo gaafachuu dandeessa har'a waan keessatti isaan jiranii jaarsoo baabboo gaafachuu dandeessa begii qondaala gaafachuu dandeessa waraana bilisummaa Oromoo naamusa isaa
eenyummaa isaa eenyuuf deema moo biyya kanaaf deema kan jedhu dhugaan eessa akka jirtu galteetti abbaa galtee kaabinoonni isaanii har'a oduu sanaas jiran quba qabna wajjiniin jirra argaa jirra dubbiin eessa jirti waraana bilisummaa Oromoo bira jirti isa isaan sirbaa jiran TPLF wajjin immoo teenyeetu ilaalla araara miti kun. Taanii waliin haasa'anii galan malee dubbiin ammayyuu waraana bilisummaa Oromoo bira jirti taa'anii isaa wajjin hin dubbanne taanaan ammayyuu Itoophiyaan kan jedhan kuni umurii nama tokko jiraachuu akka isheen hin dandeenye jala murii irra murree beena miti eenyu malee waraana bilisummaa Oromoo malee uummata Oromoo malee. Tole fayyaa ta'ii addaan sukute maaliif wanni kun mata duree bal'aadha mata duree of danda'uudha ofiisaatiif iyyuu gara gaaffiittaa nutti hin ce'u. Oromoon wanni amma ta'aa jiru kun keessattuu wama amma araara kanaan walitti qabateetti deemu kanarraa maal hubachuu qaba? Maaliifin siin jedha amma wanni lolli irra guddaan kan geggeeffamaa ture lola kaabaa kanadha. Amma warri namoonni tokko quuqamtootumti yookiin sabboontonni hedduun wanni kaasaa jirani keessattuu ni yaadatta yoo ta'e waliigaltee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi kan mootummaa naannoo Amaaraa waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo yookiin shanee balleessuu jedhu erga gaafa mallatteessaniitii kaase lixa Oromiyaa keessattuu godina Horroo Guduruutii fi Wallagga Bahaa akkasumas gara Wallagga Lixaattiyyuu daangaa sanarra warra jiran yeroo finxaalayyiin naannoo Amaaraarraa seenanii lammiilee keenya irratti miidhaa qabsiisan qabeenya saaman waa hedduutu mul'achaa ture. Isa kanarratti immoo mootummaan deebiin ilaatillee hin jiru. Kanaafuu lolli gara gubbaa sun laaffachuun gara Oromiyaatti fuula deeffachuudhaaf warri jedhan jiru. Maal jetta kanarratti? Ataatu gaa waraanni amma miidiyaalee irratti deebi'aa jiru of qopheessaa waraanni dhufaa jira kan jedhu deddeemaa jira beektaa arguumatti jira dhaga'uttis jirra. Agarteetta dubbi gabaabduu si dubbadhee darba. Waraanni kun kan eegale warra TPLF wajjin waggaa lamadha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo fincila gadi jabeessee akka ummataaf miidiyaaf ummataaf hawaasaaf addunyaaf mul'atutti kan inni gadi jabeessee gadi dhaabee falmachuuf erga ta'eeti waggaa 5 hanga 6 lixa kana keessatti bifa ho'aadhaan kan inni eegalee jechuu barbaade garuu faksoon har'a eegale miti bubbulte ani dhalatteen arge garuu immoo bifa haaraadhaan finiinee qeerroo ilmaalchisee kan inni asii itti ka'ee jiru olmosti waggaa 6-7 10 deemaatii jira jechuudha ammanii kanan ofii ofirraa dubbachuu danda'u jechuudha. Ilaali waraanni kun kaleessa asuma ture waraana bilisummaa Oromoo wal beeku waa hundaa beeku lola isaa dandeettii isaa beeku kaleessa kan inni dhaqe arra deebi'ee dhufe kun jechuun golaa gurdubatti darban malee wanti haaraan dhufu hin jiru tokko ummanni keenya maal gochuu qaba beektaa ammayyuu waraanni kun gana irra tura ummata Oromoo maaf irra tura beektaa tokko Tigraayin kan isheen amma dafte dubbii ishee dubbii hanga harbaa ga'ee guddatee tulluu irratti kan mul'ateef maaliif beektaa inni xiqqaan inni guddaan qabsootti bobba'e abbo inni xiqqaan inni guddaan qabsootti bobba'e dubbiin isaanii akka tulluu ta'ee mul'ateefi jechuudha. Uummanni keenya immoo arreeyyuu reeffi mana hundaa seenee jira. Laali diinaa keessatti nama 175 daqiiqaatti dhabuu jechuun yookaan immoo nama 125 daqiiqaatti awwaaluu jechuun waaddaas finiin. Kana laali mana nama hundaa seenaa jirti. Ammayyuu manni keenya kun waan dhufee miti waraanni kun har'a asii ol darbe bardeen gad sagaaban miti yaamaa ture argaa turre as keessa ture. Waraana bilisummaa Oromoo rukutuu mitii fi wayyaasaatti namni bu'e tokko hin jiru. Dhaggeeffadhu isaan amma inni dhufumni jechuun rasaasuma fidaafii jiru malee meeshaa fidaafii jiru malee ofii dhufaa jiru malee waraana kana balleessuu dhufaa jiru miti akkasitti uummanni keenya hubachuu qaba. Sirriidhumatti immoo yoo dhugaa dubbanne immoo hidhannoo fidaafii jiru malee wanti addatti hin jiru. Turkii irraa meeshaa fidanii eenyuuf kennanii waraana bilisummaa Oromoo kennanii har'a immoo deebisee inni ittiin kaambii isaanii ittiin hakaa'ee dubbii gara xumuraatti fiduuf ciniinsifachaati kanneen jiru. Sanii fi inni kun immoo Shimallis Abdiisaa mallatteessan
sirriidha mallatteessanii jiran. Agartee kana Naqamtee kana jalatti ukkee qabadhu saatee giddaa kana jala qabadhu lola hamaatu deemaa jira. Lolli hamaan deemaa jiru kun maali? Isaan sun ittiin abaa'oo balleessinaa garuu abaa'oo balleessaa hin jiran. Eenyuun balleessaa jiru? Uummata Oromoo kana balleessaa jiru. Uummanni Oromoo ammayyuu baduu qaba. Maaliif baduu qaban siin jedhaa? Mirga hiree murteeffannaa isaa hin danda'u uummanni kun yoo xiqqimte sin dhaga'u yoo xiqqaa jette sin dhaga'u mi'aa qawwee osoo beekuu fuudhee qawwee namatti kennaa qawwee fidi yoo ittiin jedhan inni morga nama ofii baqatee baasa boonaa ta'e dhaqee immoo nama kan biraadhaan fuudhee itti kennaa jira. Maal siin jechuu barbaade mi'aa qawwee hin beeku ammayyuu uummanni keenya qawwee immoo waan akkasiin namaa gotti biraa hin beeka argiteetti jilbeenfachiifteetti. Amma immoo maal gochuu qaba manni keenya tokkummaan ka'ee ammayyuu akka haala amma jiru kanaan bareedaadha. Cimee ammayyuu itti yoo kan fufu ta'e uummanni kun aangoon kun kan uummata kana akka ta'eetu himamaati jira miidiyaalee addunyaa irratti gurri miidiyaa immoo eenyuun dhaggeeffachaa jira waraana bilisummaa Oromoo dhaggeeffachaa jira ammuma jedhummoo ga'aa jira agarsiisaa immoo jira galmasaas ga'aati jira jechuun barbaada. Tole ulfaadhu fayyaa ta'e dhugaadhumatti yaada bilchaataa bal'inaan nu kaaste gaafiif deebii keenya gara xumuraatti osoo hin geessiniin dura qabxii marii kan keenyaa isuma jalqabaa irratti deebine isarratti waa lama sadi naa jettee dabarraa haleellaan xiyyaaraan geggeeffamaa jiru keessattuu Kabiilaatii fi Najjoo kun akkaan nama suukanneessa uummata nagaa irrattidha. Wanni kun kan raawwachaa jiru. Yeroo adda addaa qorannoodhaan alaa tarkaanfii akka kanaa mootummaan hoggaa fudhatu namoota nagaa irratti miidhaan kan gahaa jiru. Mee isa gaafa biilaa sana gaafa wanni kun ta'u naannoo sana lolatu ture moo ummatuma nagaa irratti kallattiidhaan boombiin kun roobsame mee ishee kana naa ibsi. Ulfaadhu wanni kun beektaa mo'amuu isaanii agarsiisa malee kun beektaa gootummaa miti. Sa'aatii biilaa irratti rukutee kaasneen odeessa guutuu qabna beektaa sa'aatii sanatti kaabinoonnis ta'u milishaan isaanii qaamni nageenyaa hundi isaanii baqatee kan gara Najjoo deeme biilaa keessaa jechuudha. Sochiin tokkichi hin jiru uummanni kee kaleessa uummata kana nutu siiniif jira. Isaaniin kan isaan jedhan waraana bilisummaa Oromoo gashaan illee beenu nuti hidhannoo hin qabu maal hin qabu jedhanii uummata kana sobaa turanii gaafasii sochiin kokkee qabee lubbuu isaan ga'u uummata kaleessa sobaa jiran kana bakkee adii irratti gallachiisanii biilaa keessaa dhiisanii sokkoneessa dhaqu Najjoo dhaqan namni tokkichi osoo nafin jechuudha. Sana booda waraanni bilisummaa Oromoo immoo gara bobbaa qaba kallattii isaa osoo deemaa jiru kallattii man darbe malee achi keessatti dhukaas tokkollee wanti hin argamneef hin jiru beektaa. Sana booda uummanni miira keessa galuudhaan gammachuu isaa agarsiise maaliif obboleessa isaatu magaalaa kan isaatti seene mana. Sanaaf siin jechuu barbaadeen beektaa dubbiin keenya kun gaagartee biilaa keessatti waan isa mudate uummata keenya. Gaafa ilmi isaa yookaan obboleessi isaa tokko gaafa qara deemee qaraa galu uummanni akka itti simatu qaba beektaa akka aadaa isaatti sanammoo kallattii barbaaddee waan barbaadde gammachuu kee ibsachuu dandeessa agartee biilaas kanumatu ishee mudatee gaafa ilma ishee agartuu ilma ishee keessummeeffachuuf gaafa kaatu irra keessaan dhufanii akka ajaa'ibaatti beektaa itti milkaa'anii deeman uummata kana. Inni kun akkamitti ilaalama yoo jette tokko uummanni kun aangoo isaanii dheereffachuuf jecha uummata Oromoo kana cafallaqnee bushina jechuu barbaadaniiti beektaa tokko waraana tokko malee dirooniidhaan uummata kana fixuu jechuun maal jechuudha tokko gochi kun nurraa deddeebi'ee ammayyuu nurraa hin dhaabbatiin jira bishooftutti salphate uummanni kun bishooftuu iyyuu miti ibboo. Calanqootti salphate calanqoorraa ka'ee immoo agarteetta bishooftuutti waan raajii nurratti ta'e kan qofaallee miti kunoo amma golee Oromiyaa keessatti wantooti nu mul'achuu jiran kun laaligaa akka agartee akka sabni kun nama hin taane ol jedhee hin deemne tumnee bulchina caccabsinee bulchina lafarraa finna kan jedhu ajandaa isaanii isa guddaa ta'ee jira. Tokko kaabinoonni achi keessa hin jiran Najjootii jiran. Milishaan tokkitti hin jiru uummanni kun hanga kaleessa sa'aatii 8tti bakkee keessa taa'aa ture reeffii jechuudha. Uummanni illee kaasu sodaate maaliif ammas dhufee nu fixa kan jedhuuf. So wanti kun waraanni tokko jiru
uummata bakki irra dhaabbatee jedhee gammachuu ibsachaa jiru bakka tokkotti fixanii deemanii jechuun barbaada. Tole fayyaa ta'e baay'ee nama gaddisiisa waan cubbuudha kan hojjetame. Ayidooloojii moofaa kan qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu jedhu kun bu'aa akkamii buusasa jedhu isaanumaaf dhiifna. Afaan nama qaba wanni haasa'an namatti ulfaata. Uummatni nagaan akkasitti dhumate reeffisa haga ammaa haga kaleessaatti bakkee irratti allaattiidhaaf soorata ta'ee jiraachuun nama gaddisiisa. Mee kanarra dhaabbadhuuti uummanni Oromoo keessattuu bakkoota sochiin akkasii jiran keessatti rakkoo wal fakkaataan akkasii akkan uumamneef maal gochuu qaba isa jedhu dhaamsa akkuma dhaamsaatti itti dabaltee naa kaasta. Xumura irrattis immoo wanni isin gaafatin wanni naaf jettus yoo jiraate itti dabaleetti meeshee kanaan naa xumuri. Hayyee ulfaadhusiin jechaa egaa amma sa'aatii ammaa kana keessatti egaa mootummaan kun akka kufee baree lixa Wallaggaa waliigala keessaatii qulqullaa'utti jira. Caasaan isaa diigamuutti jira. Diigamu qofaayyuu miti hidhamuutti jira. Kun immoo kana keessa immoo jechuudha alseerummaan babal'achuu danda'a. Uummanni keenya wal tiksuu qaba. Akkuma wal tiksutti immoo kallattii isaa waliif kaa'uu qaba malee ammatti tokko bakki kana jennu hin jirru. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Amma sa'aatii ammaa kana keessa goleen Oromiyaa hundisaa machaa'utti jira. Keessattuu lixa Wallaggaa dhidheessaa gaditti goleen dhidheessa keessa jirtu hundishee raafamuutti jirti. Ijoollee ilmaan isheedhaan raafamaa jirti. Kun immoo maal ta'uu deemaa jira? Isa jedhamuuf immoo tokko uummanni kun erga hiree ofii murteeffannaa isaa agarsiisuudhaaf ciniinsifachaa jira ammayyuu. Du'ii miti. Du'ii ammayyuu ganaayyuu jira. Ganaadha ammayyuu. Bilisummaa jechuun kittibaatii miti kan afaanitti namaa cobsan beektaa itti dhiiganiiti dhiigsaniiti eelee dhaabbatu jedhameeti hiree Oromoon. Isa kana immoo maal gochaa jira agarsiisutti jira. Kufeetii maal ta'aa jira riqicha ta'aa jira. Amma sa'aatii ammaa kanarraa kaasee jechuun dhuguman sitti hima moomuu isaa maaliin agartaa baqatee deemaa jira. Sitti himaan jira nama ol hayyoo nooleerraa kaasee noolee qabatee haaruu qabatee. Hamma dhufee gimbii galutti deemee jira. Tokkichi hin jiru kaabineen eessa jirti gimbii jirti har'a. Eessa immoo jirti golee isaan keessa taa'aa jira. Hunda isaa wajjin beenna. Kun maal agarsiisa? Moomuu isaanii agarsiisa. Sodaachuu isaanii agarsiisa. Waraana dhufaa jira. Haa dhufu waraana ta'ees as ture. Wanta haaraa miti uummanni Oromoo beeka. Akka waraanni maal akkanneen isa godhu beeka. Uummannis waan isa godhu beeka. Xumura irratti waan jechuun kan barbaadu ila. Gaarri namarra jigee abboo namni namarraa kaasa. Hawaasni namarratti jigeenyaan namni namarraa kaasu hin jiru. Kanaaf uummata kanaaf maal ta'uu qaba kan jedhu uummanni kun ammayyuu taanaan jabaatee falmachuu qaba. Jabaatee hin falmatu taanaan immoo wanta ta'u jiru immoo teenyee kan ilaallu taanaa jechuun barbaada. Wal taanee waan kana xumura itti goonuu jechuu barbaada. Ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Lixa Wallaggaarraa yaada bal'aa akkasitti qindeessitee nuuf dhiyeessuu keetiif ulfaadhuu fayyaa ta'e gara fuulduraattis akkasuma walitti deebine kan wal iyyafannu ta'a. Har'aaf ulfaadhuu galatoomii horii buli. Fayyaa jiraadhaa nagaatti hamtu seen argin nagaatti.